Nagaanii fi araarri waaqayyoo bakka jirtanii fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan koo yoo YouTube jalatti argamtan hundumti keessanuu akkam jirtu? Nagaa jirtu? Harka fuudhee yoo yaasiniin jedheen jira. Maarree obboloota koo, torbeen kun torbee ayyaanaati. Ayyaana qaamee bara moofaa gannee bara haarawaa kan itti tarkaanfannu. Barri haarofni immoo bara nagaa, bara wal danda'u, bara waliin jiraachuu, wal kabajuu Rabbiin nuuf haa godhu. Rabbiin immoo biyya keenya illee biyya nagaa nuuf haa godhu jechuun jaalladha obboleewwan koo. Biyyi ofii yoo nagaa qabaate, sabni ofii yoo nagaa qabaate ayyaanni kan namatti tolu, keessi ofii kan gammachuu namaaf qabu. Rabbiin biyya keenya, saba keenya nagaa nuuf haa godhu, iddoo isaan jiranitti nuuf haa tiisu. Barri kun immoo barri 15 kun immoo barri 2015 kun immoo bara itti uummanni keenya du'arraa bilisa ta'ee, qeerraa buqqa'uurraa bilisa ta'ee, Rabbiin isaan gargaaree nagaa buusee wal danda'anii wal jaalatanii waliin jiraatan Rabbiin nuuf haa godhu jecha. Eegaa maarree obboleewwan koo, ayyaanni qaamee tun ayyaana baay'ee namatti toltu, keessattuu immoo shamarranii fi baay'ee ayyaana das nama jettu isiniin jedha. Ayyaana Unqutaadhashii kana baay'ee hawwaa turre yeroo biyya jirru. Yooma geetti qaamee, yoom dhuftii yoom jechaa turre dhugaan isiniin jedha. Eegaa maarree har'a immoo gola ormaa biyya ormaa jirra. Homaa gochuu hin dandeenyu. Ayyaana waggaa osoo maatii ofii wajjin qe'ee ofiitti maatii keessatti dabarsanii baay'ee tokko namatti tola. Garuu immoo wanti godhamu tokko illee hin jiru. Akkuma jirrutti Rabbiin keenya nagaa nuuf haa kennu. Egaa maarree obboloota koo, ayyaana qaamee irratti namni kamiyyuu jechuudha, namni qamisii hin bitanne, uffata haaraa hin bitanne hin jiru. Mana ofii miidhagsanii, qe'ee ofii bareechanii, wayyaa ofii miiccatanii, dhugaan isiniin jedha, mana ofii qulqulleessaniit wanta kamirraayyuu qulqulleessaniiti bara haaraa kanarratti dhugaa baay'ee namatti tola. Bara haaraa kana wanta haaraadhaan simatu. Innis maaliin yoo jettan, dhugaan isiniin jedha, bifa haaraatiin simatu. Mana ofiitirraa eegalanii, qe'ee ofiitirraa eegalanii, waccii ofiitirraa eegalanii wanta hundumaa qulqulleessu. Gaafa qaameen immoo yoo akkana jala dhiyaatte baay'ee tokko agashiin dhuftee geessitti baay'ee tokko dhugaa jarjarraa turre. Mana namaatirra deemnee qaamee jechaa turre. Kan qabu birrii nuuf kenna, kan dhabe dhadhaa nu dibaa, nyaata nuuf kennu. Akkasitti faarsaa oollee qonnillee mana namaatirratti facaasnee, balbala irratti facaasnee akkasitti deemnee taphachaa turre. Ani diqqoo ta'ee tanan beeka yeroo sanii, diqqishuu ta'eeti. Achiin booda gara faarfannaatti jijjiirame. Biyya keenyatti jechuudha, gara faarfannaatti jijjiirame, bataskaanatti jijjiirame. Dura qaamee sirbaati kan deemnu, faarsati kan deemnu, aadaa keenyaan sirbaa deemnaa turre. Warroonni qarshii nuuf kennanillee, dhadhaa nu dibanillee, nyaata nuuf kennanillee aadaa keenyanii. Amma immoo wanti sun nu biratti jijjiiramee faarfannaadhaan itti jijjiiramee faarfannaadhaan ta'ee. Dura jechuudha gizee diqqoo qarshii nuuf kennaa turan, qarshii nu qoqqoodaa turanii, didiqqishuu wayii qarshii didiqqoo nuuf kennu jechuudha warroonni gurguddooni. Na yaadadha. Amma immoo qarshii namaaf hin kennanii, qarshii sun bataskaanaaf gala jechuudha nu biratti. Amma yeroo ammaa kanatti gaafa
ቤተ ክርስቲያኒtti wal ga'anii gaafa qaammee achitti wal ga'aniiti kan faarfachaa deeman jechuudha. Seera beeta kiristaanitiin faarfachaa deemu. Birrii immoo akkasitti faarfachaa walitti qaban san mana amantaatiif galchuu. Amma biyya kiyyatti akkasi yeroo diqqoo immoo nuyi didiqqishuu taane dhugaan siniin jedha sirbuma kanaan sirbaatoo mana namaatirra deemaa turre. Namni sitti dhimmamee birrii nuun kennu kan qabaate nuuf kenna, kan dhabe immoo nyaata nuuf kenna, dhadhaa nu dibu akkasitti deemaa oollee galla. Amma immoo jechuudha gaara beeta kiristaanitti gaafa deebi'u namni kamiyyuu waan mana isaanii dhufaniif waan beekaniifi kanaaf qarshii qopheeffatanii beeta kiristaanidha waan galuuf wanti suni irratti yaadanii qophaa'aniiti kan gara beeta kiristaanitti birriisa walitti qabamee ka'eetu ammanatu galee jedhamee kan kennamu jechuudha. Egaa maarree ayyaanni qaammeetuun baay'ee nuyi keessattuu ijoollee biyya namaa jirru, ijoollee gola ormaa jirru baay'ee tokko numatti dhaga'ama jechuudha. Ani dhugaan siniin jedha baay'ee natti dhaga'ama. Osoon bararee fiigee maatii koo jidduutti argame yeroo ammaa kan akkamittiin gammada seeta dhugaa. Ani ayyaanni kamiyyuu hoo dhufe baay'een gadda. Jalan gadduu jalqaba jechuudha. Yeroon biyya jiru qaammeen ta'ee ayyaanni biraa yoo ga'e jalan gammada. Yoom dhufa laata ayyaanni kun jedhee jalan gammachuun koo kan biraati jechuudha. Adda gammachuun kee amma immoo jalan gadda jechuudha. Ayyaanni yoo dhufte baay'een gadda mataan buusa. Sinii galee miti. Innaa maal siniin jechuun barbaade ana dhugaa baay'ee natti dhaga'ama. Lafa jala bakka na gaddisiisa, maatii na yaachisa. Qalbiin kiyya asii miti foon kiyyatu asi malee qalbiin koo biyya kooti dhugaan siniin jedha. Warra kiyya bira jira, qe'ee keessa jira, maalan dabarsee ture yeroo san jedhe waan yeroo qaammee yeroo ayyaana maatii koo wajjin dabarsu yaada gisee hundumaa jechuudha. Yaaduman hojjedha malee yaaduman kolfa malee dhugaan siniin jedha keessi kiyya asitti akka hin jiru jechuudha. Baay'ee natti dhaga'ama. Innaa waan dhibichaan naga'anii gara maatii keenya gara biyya keenya nu haa galchu. Wanti biraa maaltu jedha malee wanti jedhamu tokko illee hin jiru. Waaqayyo immoo nagaan gara biyya keenyaatti gaafa nu galchu nus gammannee maatii keenya wajjin kanarraas teenyetu maatii keenya wajjin dabarsuu yaannu. Gammanneetu isaa wajjin dabarsina. Waaqayyollee maatii keenya bakka isaan jiratti nufaa eegu. Nus immoo lafa jirrutti waaqayyo nufaatissu. Nuwaatissu ija naga'aatiin waaqayyo wal agarsiisuun siniin jedha obboloota koo. Ani garuu ayyaanni yoo dhufe gammachuun qabu. Dhugaan siniin jedha biyya ergan ba'e gammachuu tokko na keessa hin jiru jechuudha. Baay'ee na waan natti dhaga'ama. Innaa uma wanti godhamu tokko illee hin jiru. Obboleewwan keenya waaqayyollee nullee nu galche gaafa tokko uffata aadaa keenya uffannee maatii keenya wajjin gammannee wajjin kan nu haa taasisu siniin jedha. Egaa maarree baga geessanii baga waliin nu ga'ee ayyaanni kun ayyaana milkii isiniif haa ta'u. Bara itti gammaddan, bara itti of jijjiirtan, bara itti gatii dadhabbii keessanii firii dadhabbii keessanii itti argattan isiniif haa ta'u. Kan bara naatiin nu ga'ee kan bara dhufuutiinis rabbiin nu haa ga'u. Waggaatti rabbiin nu haa dabarsu siniin jedha. Egaa obboleewwan kiyya naaf jiraadha. Baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabaja. Warroonni maatii naaf hin taane maatii naaf ta'a. Na jajjabeessa na wajjin ta'a siniin jedha.
Akakisa akarabati Katorma fatisuda fatisa namalati Katopi katiputa